akkuma beekamu hamster combat fi tap swap updateewwan garaagaraa argisiisaa jiru jechuudha. Hundumti keenya akkuma argaa jirru updateewwan adda addaa argisiisaa jiru. Tap swapis kanaan dura wallet connect kan hin gaafanne har'a garuu wallet connect nu gaafata jira jechuudha. Connect gochuunis dirqama jechuudha. Wantoota update ta'anii dhufan kan akkamittiin akka fayyadamuu dandeenyu, maal akka isaan nu fayyadan, akkamittiin wanta sirreeffachuu qabnus immoo akkamittiin akka sirreeffachuu dandeenyu viidiyoo kana keessatti kan isinitti agarsiisu ta'a jechuudha. Video kana like gochuun eegala maatii channel keenya ta'uu akkasumallee subscribe gochuun gara maatii channel keenyatti dabalama isinii jedha. Ammas irra isiniif deebi'a video kana like gochuun eegala. Amma kallattumaan gara video. Gara application tap swap erga seentanii booddee haala kanaatiin isiniif fida jechuudha. Future isaa baay'ee jijjiiramee jira jechuudha. Asirratti illee akkuma argaa jirtan fuuchariiwwan garaagaraa agarsiisaa jira jechuudha. Mallattoowwan garaagaraa agarsiisaa jira jechuudha. Asirrattis akkasuma connect wallet kan jedhullee nuuf fidee jira jechuudha. Akkasumallee as jalattis wantoota garaagaraa nuuf dabalee jira jechuudha. Isaanis akkamitti akka hojjechuu dandeenyu homa hunduma isaa kan isinitti agarsiisu ta'a jechuudha. Wallet connect kan jedhu kana keessa seentanii wallet keessan connect gochuu ni dandeessu jechuudha. Ani connect waan godhee jiruuf ton space yookiin immoo ton keeperis haa ta'u toonii walletii qabdan hundumaa irratti connect gootanii eeggachuu ni dandeessu jechuudha. Wallet connect gochuun dirqama waan ta'eef walletii keessan connect gochuu qabdu jechuudha. Lammaffaa bakka kanatti task kan jedhutu jira. Task keessa seentanii akkasumas taaksota garaagaraa as keessa jiran hunda isaaniiyyuu hojjechuu qabdu. Taaskota isin hojjechaa deemtaniitiin bakka kanatti akkuma argitan viidiyoo fuuldura irratti mallattoo viidiyoo kana kaa'ee jira jechuudha. Viidiyoo meeqa akka isin hojjettan bakka kanarratti viidiyoo meeqa akka isin ilaaltan kan isiniif lakkaa'aa deemu ta'a jechuudha. Kanaaf viidiyoowwan kana ilaaltanii dirqama koodiiwwan isaanii guuttachuu dandeessu jechuudha. Akkasumallee bakka gara gadii kanaatiin taawun kan jedhutu jira. Bakka taawun jedhu kana keessa seenuudhaan maal gootu bakka kanaatii time to start jedha. Guyyaa lamaa booda eegala jechuudha. Guyyaa lamaa booda yogguu inni eegalu akkamittiin akka hojjettan waan isinitti agarsiisuuf warri maatii chaanal keenyaa hin taane subscribe gochuun maatii chaanal keenyaa ta'a isiniin jedha. Gaafa guyyaa lama booddee akkamittiin akka hojjettan tokko tokkoon kan isinitti agarsiisu ta'a jechuudha. ZDX kan jedhus kun akkuma asirraa argaa jirtan akkuma isa duraanii jechuudha. Akkuma taawunii innis guyyaa lama booda waan eegaluuf isarree keessa seentanii akka itti hojjetan kan isinitti agarsiisu ta'a jechuudha. Akkasumallee bakka kanatti wantoota isin hojjettan namoota isin affeertan hundumaa kan isinitti agarsiisu ta'a jechuudha. Akkasumallee gara gadi kanaatiin boost kan jedhu jira. Boost kan jedhu keessa seentanii wantoota boostii godhaman kana hunda isaanii osoo levelii guutuu hunda isaanii hojjettan gaariidha jedhee yaada. Levelii keessan ilaaluudhaan illee koiniin isiniif kennamu yookiinis immoo tookeniin isiniif kennamu achi irrattis hundaa'uu waan danda'u hunduma isaaniiyyuu levelii isaanii osoo gurguddistan baay'ee bareedaadha waan ta'eef haala kanaatiin levelii keessan guddifachaa akkasumas immoo koinii keessanis haga dandeessan walitti qabachaa viidiyoos inni isiniif kenne viidiyoon dirqama waan isin barbaachisuuf koinii keessan isiniif guddisa. Akkasumas immoo viidiyoon kunis bakka kanatti taa'uun isaas immoo booda irratti waan ilaalamu gatii qabuuf isin viidiyoo keessan ilaalaa guddifachuu qabdu jechuudha. Bakka viidiyoo mallattoo viidiyoo isiniif kaa'u kanas bakka isaa lakkoofsa isaa guddifachuu qabdu jechuudha. Akkasumas immoo hamster keessa yeroo seentan hamster keessa haala kanaatiin isiniif fida jechuudha. Hamster keessa akkuma argitan bakka kanarratti iskiniiwwan garaagaraatu dhufee jira jechuudha. As keessa hamster keessatti iskiniiwwan kana keessaati haga dandeessan bitachuu qabdu jechuudha. Maaliif boodarra isin fayyaduu waan danda'uuf iskiniiwwan kana hunda isaaniiyyuu haga dandeessanitti bitachuu qabdu. Faayidaa baay'eef isiniif oola jechuudha. Booddeen isaa akkasuma NFT illee jijjiiramee gurguramuu waan danda'uuf iskiniiwwan kana hunda isaaniiyyuu bitadhaatii keewwadhaa isiniin jedha jechuudha. Kaardiiwwan keessanis immoo kunuma bakka kanarraati akkuma argitan kaardiiwwan levelii keessaniitiin isiniif waan kaa'uuf asirras kaardiiwwan keessanis haga dandeessanitti guddifachuu mokkoraa isiniin jedha. Ol kan jedhu irra buustanii ilaaluu dandeessu jechuudha. Kun akkuma argitan leveliiwwan kaardii keessanis kaardiiwwan isin qabdan tokko tokko levelii keessan kan isinitti agarsiisu ta'a jechuudha. Levelii meeqa meeqa irra akka geessanittan isiniif ka'a jechuudha. Kaardiiwwan keessan hunda isaayyuu yoo levelii guutuu isaa xumurtanii jirtu ta'e akkaataa kanatti raayitii isiniif ka'a jechuudha. Mallattoo magariisaatiin hunduma isaayyuu haala kanaatiin keessa seentanii tokko tokkoon ilaaluu ni dandeessu. Haga dandeessanii levelii keessan guddifachuu ni dandeessu jechuudha. Levelii keessan hundi isaa yoo kan guuttan ta'e haga namni tokko namni koinii guddaa hojjetame jedhe tokko haga inni hojjete argachuu ni dandeessu jechuudha. Isinillee kanaaf levelii keessanis haga dandeessu. Kan biraa airdrop kan jedhu keessa yeroo dhuftan haala kanaatiin isiniif fidu jechuudha. Fiichariin kun duraan hin jiru ture jechuudha. Fiicharii kana fiicharii haaraa
eegalanii jiru jechuudha irratti fiicharii haaraa dabalanii jiru jechuudha. Kanaaf kana keessallee seennee tokko tokkoon kan isinitti agarsiisu ta'a jechuudha. Tookeniiwwan nuuf kennamu jechuudha warroota kana keessaa ilaalameetudha jechuudha. Warroonni kun tookenii nuuf kennamu irratti baay'ee murteessoo waan ta'aniif isaanan kana haga dandeessaniitiin waan isinirraa barbaachisu hunda guutuu qabdu isiniin jedha. Tokkoffaan passive income kan jedhutu jira. Passive income kun profit per hour akka jedhuti jechuudha. Profit per hour keessan guddisaa jedhanii nuuf himanii jiru jechuudha. Kana dura profit per hour keessan irratti inni ilaalama jechuudha. Profit per hour keessan guddisuu ni qabdu jechuudha. Lamaffaan earning tasks kan jedhutu jira. Taaskiiwwan garaagaraa kan nuuf kennamaa turan jechuudha. Bakka gara gadii kanaatiin bakka earning jedhamu kana keessaan seenuudhaan taaksiiwwan garaagaraa isaan nuuf kennan hunda hojjechuu keenya kan ilaalan ta'a jechuudha. Hagam akka nuti hojjenneerru ilaalanii irratti kan nuuf jechuudha. Inni sadaffaan friends kan jedhu jira. Bakka kana friendii yookiin immoo hiriyoota hagam akka isin affeertan ilaalamee isaan irratti illee kan isiniif kaffalamu ta'a jechuudha. Haga namoota baay'ee affeeruudhaan akkuma nama affeeretti namni hundumtiyyuu wal caala jechuudha. Kana jechuun namni nama hin affeerre tookenii kana hin argatu jechuu osoo hin taane haga nama affeeretiin namni hundumtuu wal caala jechuudha malee namni nama hin affeerre tookenii kana hin argatu jechuu miti jechuudha. Kan biraan inni itti aanu maaltu jira? Achievement kan jedhutu jira jechuudha. Achievement jechuun maal jechuudha? Leveliiwwan nuti hojjennee leveliiwwan nuti gurguddifachaa deemaa turre jechuudha. Yeroo koinii garaagaraa argannu yeroo wantoota garaagaraa hojjennee isaan nuuf kennan irratti leveliin keenya haala guddachaa deemuun levelii sana kan nuuf ilaalamu ta'a jechuudha. Leveliin sun irra walitti ilaalame kan qabamu ta'a jechuudha. Akkasumas immoo Telegram subscription kan jedhutu jira. Chaanala isaanii subscribe gochuu keenya yookiin immoo chaanala isaanii join gochuun keenya irree ni ilaalama jechuudha. Kanaaf chaanala isaaniis join gochuun isinirraa barbaachisaadha jechuudha. Inni xumuraa irra jiru keys kan jedhudha. Innis qulfiiwwan isin argattan qulfiiwwan isin funaannachaa turtan kan walitti qabamanii ilaalaman ta'a jechuudha. Kanaaf haga kanaa hunda isaayyuu hojjettanii haga dandeessaniitiin wantoota as keessatti eeramanii jiran kana hunda isaanii haga dandeessaniitiin levelii keessan ol guddisaa levelii keessan gurguddifachaa keewwachuu ni dandeessi jechuudha. Inni itti aanu bakka kanaatiin cinaamaa maaltu jira? Withdrawal kan jedhutu jira jechuudha. As keessa akkuma argitan wanti haaraan as keessatti nuuf gadhiifameeru hin jiru jechuudha. Gaafa tookeniin kun list erga distribute godhamee booddee bakka kanatti withdraw akka nuti godhanu yookiin immoo gara maallaqaatti akka nuti jijjiirachuu dandeenyu gara waaletii keenyatti baasnee boodarra maallaqaan akka nuti gurgurachuu dandeenyu kan nuuf eeyyaman ta'a jechuudha. Bakka kanatti yeroo inni nuuf banamu immoo irraa baasnee gurgurachuu kan dandeenyu ta'a jechuudha. Kanaaf isinillee taaskota as irra jiranillee kana hunduma isaaniiyyuu hojjechuu hin dagatina. Profit per hour keessanis guddifachaa waan isinirraa eegamu hunda hojjechuu hin dagatina isin jedha. Akkasumas immoo guyyaa guyyaatiin bakka earning jedhu kana keessa seenuudhaan taaksiiwwan isiniif kennaman taaksiiwwan achi jalatti dhufan hunda isaanis immoo hojjechuu hin dagatina isin jedha. Viidiyoo biraatiin hamma walitti deebinutti nagaan naaf tura. Goodbye.